Yoyyaa daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo nu daawwachuuf waan as dhuftan hedduu isin galateeffannaa. Viidiyoo kana jaalachuun chaanalii kana maamila godhachuun miidiyaa hawaasaa irratti qoqooduun nu bira dhaabbadha isiniin jecha odeeffannoo keenya kasaatii kana hangafoota oduu durfachuun jalqabna. Mootummaan Abiy Ahmed ministeera ittisa biyya aangoo irraa ari'e. Girmaa Seefuu hoogganaan dhaabbata Izeemaa olaanaan ka Oromoon Madagaskar irraa dhuftee Madagaskaritti deebisaa jedhee dhaadate. Komishinera Komishinii Investimentii magaalaa Finfinnee tahee muudame. Hoogganaan dhaabbata ABN Finfinnee Ristii Amaara fi deebi'uu qabdi. Maqaanis Barara ka jedhu aangaa'ota magaalaa Finfinnee keessaa tokko tahuun muudame. Ajajaan waraana Eertiraa ka Gondarii Kolonel Kiflaay Habte Faannoo Amaaratiin ajjeefame. Oduu gara biraatiin ajajaan tikaa fi nageenya Gondarii dhihaa Faannoon butame birri 400 gaafatanii yookaan ni ijjeesna jechuudhaani Faannoon dhaadate. Oduu biraatiin waraanii Itoophiyaa kaabaa keessattuu geggeeffamu cimee itti fufee jira. Odeeffannoo bal'aa dhimma kanarrattu qabna. Waraana bilisummaa Oromootiin wal qabatee eebbaa fi leenjii adda addaa kan agarsiisan viidiyooleen dhufaa jirti. Obbo Girmaa Guutamaa waraana Oromoo kan zoonii kibbaa keessatti suuraan isas dhufee jira. Kanallee isin biraan gaayuu deemna. Mootummaan Itoophiyaa embaasii isaa kan Misriitii fi Ayerlaand Dublin jiru sababa hanqina sharafaa biyya alaatii fi rakkoo dinagdeetiin wal qabatee cufee jira. Kaangoo gadhiiste ministeerii daa'immanii dubartootaa fi dargaggoo Itoophiyaa Filsen Abdiitiin wal qabatee odeeffannoo haarawatu jira. Sunillee isin biraan gaayuu deemna. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo nu waliin turtanii jennaan odeeffannoo kanaa fi kabira hedduu dhagahuu deemtanii viidiyoo kana faffacaasuun nu jaalachuun hagammaan tanaa yoo maatii hin taane maamila nu godhachuun maatii nu godhadhaa isiniin jecha amma gara bal'ina odeeffannoo kennatu dabarra. Mani marii magaalaa Finfinnee ka filannoo seera alaatiin filame walgahii yookaan koora jalqaba geggeeffachuudhaan kantiibaa magaalaa Finfinnee filate. Bu'uuruma kanaan adde Adaanech Abeebee waggoota 5 dhufan kanaaf magaalaa Finfinnee akka bulchitu muudamte. Adde Adaanech Abeebee eegi filamteen duubattu kaabinee magaalaa Finfinnee haarawallee beeksifte. Namooti isin aangoo kennitee fi gariin dallansuu guddaa uumanii jirani. Warra dallansuu uume keessa farra qabsooti fi farra ummata Oromoo ka jibbinsa fi hammeenya hama ummata Oromooti fi qabu obbo Girmaa Seefuu Maaru miseensi paartii Izeemaa olaanaan akka argamu eerame. Obbo Girmaa Seefuu waraanii Itoophiyaa kaaba naannoo Tigraay keessattuu geggeeffame gaafa jalqabu Mishigiin kaaba dahoon kaaba kan warra Tigraay qofti haa cabxuuti. Suni alatti warra Madagaskar safari qubattoota Madagaskarifu anu yooma hanqadhe jechuudhaani karaa Facebookitiin dhaamsa isaa barreesse. Qubattoota Madagaskar wanni jedhu kunini seenaa Itoophiyaa keessatti maqaa Oromooti fi kenname. Oromoon Madagaskar irra jaarraa 16ffaa weeraraan Itoophiyaa seente lafa warra hin taane barbadeessite qabeenya fi horii Itoophiyaati fi qarooma biyya suni eegi caccabse daaraa gooten duubatti biyya ufii goote dhuunfatte jechuudhaani Oromoon weerartuu jedhame barnoota jibbinsa hammeenya ka Oromoo irratti sirni dullachi durii nafxanyaa barsiisu jechuusaati. Obbo Girmaa Seefuu haasawa kana ka jedhee fi yookaan barreeffama kana Facebookitiin barreesse Oromoon safaariidha Madagaskar irra dhufti balleessuu qabna jedhe dhaaduu aduu guyyaa guddaatiin Facebook irrattu gabbaheen dubbatee fi angaawan baltseegnaa yookaan ammoo warri miidiyaa tokkollee ni kagaafii gaafatellee jiru dhiifama waninni gaafate yookaan jechisun dogongora jedhe sirreeffamii inni kennellee hin jiru. Namni kun ammaan tana Komishinera Komishinii Investimentii magaalaa Finfinnee tahee muudame jira. Girmaa Seefuu kana qofa miti wantoota jibbinsa fi ummata Oromoo irratti hammeenya garsiisan hedduu dubbachaa ture.
qeerrooni Oromoo garee shororkeessitootaati. Izeemani magaalaa Finfinnee gaafa filannoon immoo ate warri yakkamtoota kan akka Finfinneetti hin dhufne magaalaa Finfinnee bulchuu qofa osoo hin taane gandaan ollaan safaraan mana manaanii dargaggeessa Finfinnee ijaaree weerartuu Finfinnee akka hin seenne godha jechuudhaani yeroo magaalaa Burraayyuu keessatti ajjeecha gamoo irratti Oromoon dhaqqabsee jedhamee miidiyaan olola kijibaa odeessu sun obbo Girmaa Seefuu akkas jedhe. Obbo Girmaa Seefuu dhiyoo kanallee karaa miidiyaatiin gadi bahee marii wanni jedhamu warra Oromoo tokkollee akka dabalachuu hin qabne marii mootummaan Abiy Ahmedii geggeessu paartii Itoophiyaummaatu amantuu ka filannoo keessatti hirmaatti malee ABO fi KFO fi warra miidhaa hin dabalatu warri sun kaayoo Itoophiyaummaatu hin amananii jedhee dubbate ture. Obbo Girmaa Seefuu kan muudamni kun kennamee fi kana qofa miti wanni inni ittiin beekamu jibbinsa Oromootiin walitti qabate yeroo adda addatti waan jibbinsa waan hammeenya hedduu dubbate keessattuu sirna federeeshinii ka ammaan tana jiruu fi heera ammaan tana jiruun wal qabate yeroo bira sagantaa bal'aa irrattuu qopheessina. Namtichi kun bakki inni kennamee fi koomishinii investimentii magaalaa Finfinneeti. Koomishiniin kun maqaa investimentiitiin ka Oromoo qote bulaa Oromoo hiyyeessa Oromoo Finfinnee fi qarqara Finfinnee keessa kumaataman miiliyoonotaan buqqisaa ture ka sababa waan akka master plaanii faatiifillee bu'uura ture ammaan tana bakka kanaaf bakka investimentii ka Oromoo buqqisee duguuggaa sanyii yakka fakkaatu Oromoo irratti dhaqqabse ka Oromoo hiddaa isaa ka Oromoo seenaa isaa eenyummaa isaa magaalaa Finfinnee irra balleessuu fi karoora qabu. Namni kunini bakka investimentii maqaa jedhameen ka Oromoo buqqisaa bahee fi muudamee jira. Namtichi kun muudamuun amma hireen warra Madagaskar safari inni jedhuun yeroo kamiyyuu caala soda hamaa keessa jira jedhamee dubbatamaa jira. Girmaa Seefuu odoo aangoo hin qabaanne odoo watakka hin qabanne gaafa arraba qofaa qabu Madagaskar safari fi an yoom xiqqaadhee jedhe dhaadachaa ture. Har'a aangoo argatee jira. Lafa Oromoo maqaa investimentiitiin saamamtu sun akka saamsisuu fi nama kana Abiy Ahmed Adaanech Abeebee muudee jirti. Abiy Ahmed nama kana muudee jira. Warri Abiy Ahmed jedhamu Adaanech Abeebee faati kun keessattuu Abiy Ahmed Girmaa Seefuu kana muudama kennuu qofaa miti. Girmaa Seefuu kana ka dura dhaabbannu falminuuf Amaaraa waan ta'eef miti. Warra Amaarallee keessa warra ilaalcha Itoophiyaa dullacha qaba keessa warra jibbinsa Oromootiin akka malee sammuun isaanii jeeqamee bakka hin jirre. Warri waa hunda caal jibbinsa Oromoo aadaa isaanii godhatan. Jibbinsa Oromootiif hammeenyi Oromoo irratti warri qabu aadaa DNA warra katahe. Warra jibbinsa Oromoo irrattu siyaasa warra hundaayu. Warra gos kanaatiin uf marsuudha. Nama akka Daani'el Kabrat fa'a. Nama akka Biraanuu Neggaa fa'a. Biraanuu Neggaa siyaasa Itoophiyaattu ka dabalamee fi Oromoo Itoophiyaa balleessuu deemti. Kanaafuu Oromoo dhaabsisuu fi badii Oromoon Itoophiyaa irratti dhaqqabsiterraaf Itoophiyaa dandamachuu fi siyaasa Itoophiyaattu dabalame. Badii Oromoo dhaabsisuu fi miidhaa Oromoo dhaabsisuu fi Oromoon humna badiiti. Siyaasa Itoophiyaattu dabalame jedhee kitaaba isaa Yetasfaa Gooysi Qaddi jedhu keessattuu barreeffate ture. Diina Itoophiyaa Oromoo ka jedhamu Itoophiyaa irraa ittisuuf Itoophiyaa Oromoo irraa ittisuuf nami gorsa Abiy Ahmedii jedhamu kunini yaadinni siyaasatti hin dabalame. Seefuu Girmaa Seefuu Maaruu Oromoo Madagaskarittuu galchaa jedha. Daani'el Kibrati jibbinsa Oromoo fi amantii Islaamaatii fi qabu ka Tigree fi qabu ka duguugga sanyii yeroo hedduu dubban irra hin deebinu. Mootummaan Abiy Ahmedii warra diina Oromoo ka gos kanaatiin marfame. Ka gos kanattuu naannesse. Amma biltsiginnaan Oromoo gaafii Oromoo akkamiin akkisiin deebistu Oromoo
ifagala ta'uu qaba gaafii oromoo akkamiin si deebist girmaa seefuu maaruu oromoo Madagaskaarii deebisaa namni jedha achittu kaame achittu muudame gaafiin oromoo akkamiinu deebi'a akkamiin deebii argata oromoof gaafadha kana biltsiginnaan dhaabbata badhaadhinaa fiduu oromoo ceesisaa jettanii warri haasawaa turtan warri kun farra Itiyoophiyaati mariini filannoo duubanii godhamulleen warra Izeema warra Abini warra biraa innaat paartii maali jinni warra maqaa Itoophiyaa qabu aangootu fiduu fi warra wajjin Abiy Ahmed aangoo qoodachuu fi malee falmitoota jedhee dhaabbata ummatoota kibbaa yookaan ammoo ka Oromiyaa ka Somaalii tokkollee aangootu hin fiduu jenne kanaan durattu mind mariin Abiy Ahmed jedhee ka geggeessaa turu multinational initiative for national dialogue wanni jedhu sun warra nafxanyaa aangoomsuuf waan godhamu marii kijibaa marii dharaa akka taate dubbanne turre hardha magaalaa Finfinnee irratti girmaa seefuu maaruu ka oromoo Madagaskaarii dhufe safaarii jedheen Madagaskaarii deebisna jedhu aangoo argatee jira mootummaan kun hagam tokko diinaa oromoo diinaa Itoophiyaa akka tahee garsiisa Adaaneech Abeebee gaafii oromoo takka hin deebisu afaan oromoo afaan hojii magaalaa Finfinneeti miti ka federaaliiti mitiyyuu saamicha lafaa ka oromiyaa takka hin deebisne bulchiinsa tokko dhaabde turte lammii kuraa jette lammii kuraa suni ka keessattu filamee hogganu Daani'el Kibratiiti biltsiginnaan akka waliin hin dorgomne godhamee teessoo Daani'el Kibratii godhame kan caalaa tuffin kan caalaa arrabi biltsiginnaan oromoo fiduu hin jiru nami saba biraa hin jiru nam amaaraa keessa namni walqixxummaa nagaattu aman hin jiru Madagaskar safaarii nam jedhu aangoo kennuu yeroo kanatti ilmaan oromoo baadimmee ilmaan oromoo Tigraahii geessaa ficciisaa ristii amaaraatii fi warra ristii amaaraa deeffannu jedhu asitti nutti muuda fakkeenyi suni Yusuf Ibrahim itti aanaan dhaabbata Abiniiti Yusuf Ibrahimii kunin sila maqaa tokko Walloo Oromoo odoof beeka amaarinya dubbataa maleen Walloon Oromoo garuu uf hin beeku diinii amaaraa guddaan ummata oromoo jedhe dubbate kana warra amaarattu barreessa Getaachoo Shifarraw hammeenya oromoon amaaraa qabdu anka irraa baradhe warra akka Yusuf Ibrahimii faadha warra akkisattu nutti mee jechuudhaan farra oromoo gurbaan kun akka ta'e nutti gurbaan kunini maatiin isaatiif inni yeroo hedduu siyaasa amaaraa keessa seenanii achi keessatti dhangaanii waan guddataniif oromummaan irratti du'e warra jechuun amaarummaa fudhate amaara caala amaara ta'uu fi carraaqu warra phaaphaasii caala kaatolikii ta'uu fi carraaqu akka jedhan sana namni kun yeroo adda addattu magaalii Finfinnee risti amaaraati amaaraa deebisuu qabnaa nama jedhee amanu Walloo ta'ee walloon weerartuudha isaan jedha amaarii hin beeku waan amaarii isaan jedhu inni ammoo ambaasaadara qabsoo amaaraa ambaasaadara osoo hin taane kurkuraa qabsoo amaaraa amaarii lafti isaa Finfinneen lafti isaa ka walloo faati oromoo weeraramte uuneg irratti harkaan fudhachuu qabnaa nama jedhu dhaabbati Finfinneen ristii amaaraa amaaraa fi deebi'uu qabdi abbaa biyyummaan Finfinnee amaaraa irratti mirkanaa'uu qabaa jedhu Finfinnee inumaayyuu maqaan Addis Ababaa leenti barara ta'uu qaba magaala Daawit ka jaarraa 16ffaa keessatti amaarii hundeesse nami tokkolleen amaaraa malee hundeessine warra jedhe warra seenaa kalaqee seenaa kijibaa dubbatu har namni kunini hogganaa waajjira bulchiinsa qabeenya mootummaa Finfinnee ta'ee muudamee jira Yusuf Ibrahim ta'ee muudamee jira aangooni warra kan lamaanii kennamee jira tokko Girmaa Seefuu Maaruuf Izeema lama Yusuf Ibrahim Abin ka Finfinnee amaaraa jalatti deebisnaa jiru aangoo warraa kennamee jira maqaa falmitoota aangoo qooduun falmitoota amaaraa qofattuu qaba falmitoota oromoon hin qabdu ummatii kibbaa hin qabu somaaleen hin qabdu afar hin qabu gambellaan hin qabu harariin hin qabu benishangul hin qabu sidaamaan hin qabu sigreen hin qabdu
garuu wanni maqaa falmitoota Amaaraa angoomsu mootummaan Abiy Ahmed mootummaa sirna dullacha durii bakkattu deebisu warra ilaalcha gosu ni qabu warra jibbiinsa fi hammeenya Oromootiin guutaman warra akkasii kana angootu fidaa jenne dubban kana raga nu barbaannu arganne jira ragaan kumaatama amma miiliyoonota ta'ee jira Adaanech Abeebee gaafii Oromoo takka deebistee hin jirtu deebisuulee dandeettillee hin qabdu saamichi lafaa ka duree caalaa yeroo isii hammaatee jira waan Abiy Ahmed ajaja itti kennee warra san gammachiisu jedhani gammachiisu godhu malee ajajamtee jennaan hojjechuu malee maali jette nama gaafii hin gaafanne akkamitti jette nama gaafii hin gaafanne hayyee malee waan biraa hin beektu lammacha harree lammacha qotiyoo kaakkisii kan faatidham ka amma jechuun Finfinnee keessatti rakkoo guddaa Oromootu tayaa jiru warra gos kana warra fe'amuuf uumame qofaadha Adaanech Abeebee waggaa tokkicha muudamte kan keessatti waan Oromoo takka hin goone gaafii abbaa biyyummaa gaafii maalii gaafii lafaa saamicha qote bulaa hambisu maal waan jedhamu tokkollee hin goone warra kaabatii fi warra biltsiginnaatiif izeema abinii gammachiisuuf qofa wa hojjette investari lafa saamsisuu qofa dandeettii barnootatii fi hubannoo muuxannoo isiin qabdu hin beennu kan ta'u fi kanaan dura bara durii Oppiidoo jala turte Adaama kantiibaa taate maali jedhamee achiin dubattuu abbaa langaa turte abbaa langaa gaafa turte Xilaahee waamii turte hayyoota Oromoo man hidhaa keessattuu hidhamanii dararamaa jiran kan irrattu himata kijjibaa godhuudhaan dhugaa Hacaaluu Hundeessaa awwaaluudhaan haqqii dhugaa jirtu ka Hacaaluu Hundeessaa diddibuudhaan awwaaluudhaan Lamroot Kamil bilisoomsuudhaan qulqullicha Oromoo hayyoota Oromoo ka akka Jawaar Mohammadii fa Baqqalaa Garbaa fa ka waan tokko hin beekne awwaalaa Hacaaluutiif warra ba hiisifte hardhallee taanan gaafa abbaa langaa turte yakka sun hojjette hardhallee taanan dhugaan isin gaafa sun awwaaltu ammaan tanallee dhiigii Hacaaluu iyyachaa jira boollee keessa Adaanech Abeebee nama gos kanaatidha nama faayidaa qabdu miti Xilaahuu waamii jenne wanni nu yaama turree fi kanaaf miidiyaan Itoophiyaa har'a waan qoosaa tokko fakkaatu barreessa turan Adaanech Abeebee bulchituu magaalaa Finfinnee kantiibaa dubartii jalqaba taatee muudamtee jirti kantiibaa jalqaba waggaa tokko guutuu muudamaa hin turre waggaa tokko eessa turte jechuun wanni warri jechuu barbaade waggaa tokkoo fi yeroodhaan bulchaa turte waggaa tokko akkasumatti muudama kenniif malee filamne amma filamte jechuu warra barbaadanii garuu waggaa tokkoo fi I think Xilaahuun waamii turte dhiira turte na fakkaata maybe waggaa tokkoo fi Xilaahuun waamii turte warri kan hin beekne kan beekan si'a waggaa tokkoo ka isin herregdi sun akka Xilaahuun waamittu ka dhiira lakkaan si'a amma immoo dubartiin jalqaba filamtee jirti jedhanii akkasittuu barreeffamee jira miidiyaa Itoophiyaa gariitiin muudamni Adaanech kennite kana fakkaata muudamni Adaanech kennite kun hedduun isaa muudama farra Oromooti kaabineen kun kallattiin hojiin laf keeyyatee fi wanni inni godhaa jedhu tokkolleen gaafii Oromoo ka deebisu miti gaafii Oromoo deebisuun aangoo isiitii olii Abiyyi bira dhufuu danda'a yookaan achi dhufuu qabaa jettanii yaaduun maltanii isiilleen ammoo sila akka bulchiinsa magaalaa Finfinneetti wanni isiin godhuu danda'a hedduutu jira garuu isiin ergaa itti kenname bakkaan baasuu malee waan gos kana godhuu fi waan gos kana hojjechuu fi waan fedhiillee qabdu dandeettiillee qabdu hin fakkaatu gara biraatiin muudamni har'a kenname kunin Abiy Ahmed muudama magaalaa Finfinnee kan keessattuu wanni mul'ate tokkini ministeera ittisa biyyaa Itoophiyaa Dr. Qanaa Amantee Ariyee jira har'a jechuun muudamii biraa kennameefii jira muudamni isaa kenname kun itti gaafatama nageenya fi tika magaalaa Finfinnee sanittuu kenname kun jechuun ministeera ittisa biyyaarraa ari'amee jira ka'ee jira jechuudha namichi kun jalqabumayyuu maqaaf achi ture malee hojjechaa hin turre yeroo adda addattuu duula kaabattuu geggeeffamu kana
himbeeku Abiyyi fi warra Eertiraati fi warra Amaarattu godha jenne dubbachaa ture Abiyyiin mari'atu garuu gaafa rakkoon dhalatte gaafa waraanii mo'ame rakkoo isaati waraana Oromoo qawwee qabate deemee akka Tigraayittu booji'ame goosise aangoorra ari'amuu qabaa jedhame duulii guddaa warra Amaaratiin irratti godhamaa ture amma ministerummaa sanirraa kahuu deemaa jechuudha kaabinee haarawaa Abiy Ahmed sabattanya nugusi ta'ee gaafa muudamu wiixata dhufu kana kaabinee isaa kamoggaasu keessatti namtichi ammaan tana kantiibaa magaalaa Finfinnee jalattu itti gaafatama nageenyaatiif ittikaawaa ta'ee waan jiruu fi ministeera ittisa biyya Itoophiyaa irra ari'amuu deema irra kahuu deema muudamni magaalaa Finfinnee keessattuu har'a kenname kakkana fakkaata kana qofaa miti wanni jira hedduutu jira gara Facebookitiin odeeffannoo jijjiirama maxxansinaa achirra laala isiniin jenna garuu wanni Oromoo fi akka malee badaa tokkini diinii Oromoo ka tahe ka Oromoo balleessaa jedhe dhaadatu Girmaa Seefuu Maaruu muudamuun isaa Oromoon ammumayyuu qabsoon isaa akka malee buutamu diinummaa muudamsi kun kenne laaluudhaanii qeerroo fi qarreen isaa qabsoo itti fufuu cimsu malee karaan biraa hin jirtu Opidio irra sadarkaa Finfinnee sadarkaa Oromiyaallee sadarkaa Federaallee irra wa eeguun dhala gaangee eeguu tiisisa irra damma eeguu wanni jedhu sunini bal'inaanii dhagayamaa bal'inaanii odeeffamaa ture kana eegii jenneen dubatti gara odeeffannoo biraa dabarraa Gondarii keessattu ajajaan waraana Eertiraa Koloneel Kiflaay Habte'aab ijjeefamee jira kaisa ijjeesammoo faannoo Amaarati Koloneel Kiflaay Habte'aab waraanii inni hogganuu fi waraanii milisha Amaaraa jedhamu faannoo Amaaraa jidduutti yeroo hedduu walitti bu'iinsatu geggeeffamaa ture walitti bu'iinsi kun ammoo saamicha horii ummata qimaanti ka weeraramee horiin isaa saamamee Gondar irraa kaasee haga daangaa Suudaan jiru kan keessattu eenyutu weeraruu qaba Amaarattu weeraree ittiin badhaadhuu qabamoo Eertiraattu weeraree Eertiraatti galfachuu qabaa ka jedhudha namtichi kunini konkolaataa hedduu naannoo Amaaraa ka warra qimaantii booji'ee gara Eertiraattu galchaa ture faanoon Amaaraa wanni kun nuu maltii nuttu waraana mo'atee warra kana nuttu fudhachuu qabaa jedhanii waraana adda addaa walirratti labsaa turanii waraana adda addaa walirratti bobbaasaa turanii waan sun irraa ta'uu dandaya yookaan ammoo sababa biraalleen ta'uu dandaya koloneeliin kunini magaalaa Gondarii keessattuu kalee galgala hoteelii qabate fuul durattu eegdota isaa wajjin rashanamee jira faannoo Amaaratiin shofeerin isaas madaahee achiin dubattu madaa sun irraa hafuu hin dandeenye hospitaala dhaqqabe hospitaala keessattuu lubbuun isaa baatee jirti jedhama magaalii Gondarii shiftooti naannoo Amaaraa ijaaramaniin halkanii guyyaa raafama hama keessa jirti halkan aduun dhiite jennaan haga ganama adoo qawween dhukaatu lafti bariiti mana nama irra deemanii saamanii nama horii qabu nama saba Tigreet fi qimaanti ta'e ka Amaaraa ka horii qabu iyyuu dukkaana ka qabu mashata waan adda adda mana hoteelii warri qabu hunda halkan saamaa bulanii waan akkasitti deemaa jira ijoollee xixiqqoo butanii ijjeesanii daa'ima warra qimaanti tokko ka umrii 10 takka butanii birrii miiliyoona tokko gaafatanii achiin dubatti maatiin birrii miiliyoona tokko hin qabnu 300 kenninaa jennaan 300 fudhatanii daa'imallee ijjeesan kan gabaasni turre suni walitti qabatee magaalaa Gondarii keessatti jeequmsi guddaanii dhalatee ture ajjechaan kun ka namticha waraana Eertiraa hogganu Koloneel Kiflaay Habte'aabii kunin jeequmsa gos kanaatillee walitti qabachuu walitti hidhachuu dandayaa wanni jettutu jira gara biraatiin namtichi kunini magaalaa Gondarii kan keessatti magaalii Gondarii daayaspooraa guddaa warra Amaaraa ka biyya alaa jiraatu keessattuu Ameerikaa fi Awurooppaa jiraatutu qaba doolaarii hedduutti dhufa maqaa turizimiitiif maqaa adda addaatiin isattu doolaarii dhudhuftu kan hundaayyuu guuree walitti mootummaa Eertiraati erga doolaariin hedduunis bira waan jirtuu fi torbaanii kun guyyaa ximqataatiif turistoonni hedduun dhufanii doolaariin hedduun turistoota irraa argamu warra Amaaraa ka biyya alaa irraa argamu waan taateef doolaariin sunis bira jirti quba qabaatanii doolaarii sun booji'uu fi yookaan ammoo saamuu fi
warri faannoo shiftaanii gurmaa'e kunini sababa waraana osoo hin taane sababa saamichaatiif illee isa ijjeesuu dandayanii jedhanii akkasitti dubbachaa jiranii akka hundaafuu maaliif akka ijjeefame hin beekamu kan namtichi kun ijjeefamee jira koloneel Kiflaayee Habte Aabii yookaan ammoo ka maqaan inni ittiin beekamu Waddi Gindee jedhamu. Waddi Gindee jechuun ijjeefamee jira. Kun isa qofaa miti hoggansi mootummaa Abiy Ahmedii ka Oromoo koloneel Bazaabbii Bazuu Qumbii magaalaa Haiqii Walloo Kaabattu kanaan dura ijjeefamee jira. Warra hoggansi waraana hedduu faannoon ijjeesa milishaan Amaaraa ijjeesanii kun amma hariiroo Amaaraatiif naannoo Amaaraa hariiroo Abiyyiif naannoo Amaaraa akka malee rakkisa tahuu akka inni deemu ka dubbatamaa jiru. Naannoo Gondarii kan keessatti shiftoonni gurmaawanii jiranii miidhaa gurguddoo dhaqqabsaa jiranii isa qofaa miti koloneelicha kan qofa ijjeesoo osoo hin taane itti gaafatamaa tikaatii fi nageenya Gondarii dhihaa nama tahee butanii jiranii maqaan namsuni Malkaamuu Gaashiyyee jedhama. Malkaamuu Gaashiyyee xalayaan bulchiinsi godina Gondarii dhihaa barreessa akka agarsiisutti faannoon isa boojee qabate shifta qaamii warri ittiin jedhu kunini birriini 400,000 yoo hin kaffalamneef birrii 400,000 nu kaffala yookaan ijjeesuu deemnaa jedhanii jiranii bulchiinsi Gondarii dhihaa mootummaa gargaarsi gaafatee jira birrii 400,000 baasuudhaanii hoggana keenya kana lubbuu isaa hadha qabnuu fi lubbuu isaa habaasnuti yookaan ammoo ijjeefamuu deemaa jechuudhaanii akkasittuu xalayaan gadhiifamee barreeffamee jira naannoon Amaaraa Tigraahii mo'annaa Oromoo mo'annaa qawwee jechuudhaanii qawwee nama hundaafuu qoodanii amma qawwee to'achuu dadhabdee magaalotii naannoo Amaaraa Gondar, Bahar Dar, Dabra Libaanos, Dabra Taabor, Dabra Birhaan, Kombolchaa, Daseen hundinuu qawween harka nama seente ammaan tana unkuraa nagaa dhowwaa jirti. Mootummaan naannoo Amaaraa rakkoo gurguddoo gosa kana keessa seenee jira. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya ka isin biraan gayaa jirru akkuma itti fufettu jira waraanii kaaba Itoophiyaa keessattuu geggeeffamu hammaatee cimee itti fufee jira. Humnoonni naannoo Afar Eertiraa wajjin tahuudhaan naannoo Tigraahii akka weeraran gabaasne turre warri Afarii ka'achi seene sun marfamanii hedduun isaanii humnoota ittisaa Tigraahitiin ajjeefamuu kagada hafee gara Afarii milishoota fi waraana Eertiraatii fi milishoota Amaaraa wajjin gara Afarii baqatanii jiranii ammaan tana faana warra dhahuuni warri naannoo Tigraahii kunin warra Afariitii fi Eertiraa daangaa isaanii keessaa baasanii zoonii lama lafa jedhamtu kan naannoo Afarii to'achuun warra dhagame jira. Warri Tigraahii dhiyoo kana Afarii keessa bahanii turanii amma warri Afarii waan nuti dhufneef lafa Afarii qabannee jirra ufittisuu fi jechuu warra leen dhagame jira. Gara Walloo Kaabatiin duulii geggeeffamaa ture hin milkoofne magaalaa qobboo qabachuu fi koloneel Birgaadir Jeneraal Baacaa Dabalee humni inni hoggane bibittinnaahuu gabaasne turre gara Walloo Kibbaatiin gara Dirree Roqaatiin gara kaabaa humni Amaaraa kadeemuu fi carraaqaa ture kunillee mo'atamee jira. Hogganaanii humna Amaaraa kafaannotii fi milishaa Meerii Wadaajo nama jedhamu namni kun inni hoggana faannoo ka Walloo Kaabatii fi Walloo Kibbaati faannoon inni hogganu sun inni barbadaahee baqatee jira yaalin inni karaa Dirree Roqaatiin wal cabsee gara jechuun waldiyaa fi qobboo deemuu fi carraaqee ammaan tana hin milkoofne jedhamee akkasittuu gabaafamaa jira. Odeeffannoo biraatiin ammoo gara Gondarii dhihaa keessatti waraanii geggeeffamaa jiru. Gondarii kaabaa gara Gondarii dhihaatiin sun akka malee cimee itti fufee jira. Kana walee qabatee warri diina kennaa ka lafa Amaaraa weeraran kan ittiin jedhe pirezidaantiin naannoo Amaaraa warra Tigraahii jechuu isaati Ageenyota Shaagar warra galateeffatee jira. Ayyaana masqalaa rakkoo tokkollee odoo hin uuminu ummata wajjin waan kabajanii fi galatoomaa jedheen jira. Garuu mormii guddaa naannoo Amaaraa keessattuu kaasee juntaa galateeffata juntaa bataskaana diigee taabota hatee qabeenya bataskaana mancaasa jiru akkami galateeffata jedhanii mormiin itti ka'e achiin duubatti obbo Waaqayyoota Shaagarri rakkoon tokko malee naannoon juntaa ayyaana masqalaa waan kabajdeef galatooma akka jedhu suni balleessee jira. Gara suniin akkasittuu jira. Odeeffannoon kenna ka isin biraan gayaa jiru akkuma itti fufettuu jira.
ministirii daa'immanii dubartootatii fi dargaggoo kaataate Filsen Abdullahi aangoo gadhiiste jirti. Filsen Abdullahi aangoo gadhiisuu isiitiin wal qabatee deeggarsi guddaa argattee turte. Filsen hojiin isin hojjechaa jirtu kun wanni garii naamusa hojii isiitiin wal dhaba mataa kiyyaan wal faallessu yookaan waan mataan kiyyin fudhan hojjechuu hin barbaadu jettee aangoo dhiistee jedhamee dubbatame jira. Warri deeggartoota Abiy Ahmed aangoo irraa kaasuu fi hojiin isin hojjette gaarii waan hin taaneef Abiy Ahmed aangoo irraa si kaasa jedhee waan itti himee fi firristee aangoo gadhiistee jedhamee dubbatame ture. Haa ta'uutii malee Filseniin kun aangoo gadhiisuu isiitiin wal qabatee maddeen oduu Somaaliitii fi maddeen amanamoo naannoo Somaalee kan gaafanne maaliif akka isin aangoo gadhiiste waan adda addaa nutti himanii jiranii. Sun keessaa tokko naannoo Somaalee Itoophiyaa keessattuu siyaasaa isii xiinxaluun nama akka beekamu Profeesar Faisal Roble waan inni barreesse. Faisal Roble Filsen akkuma waraanii Tigraahii jala qabeeni aangoo gadhiisuu barbaadde turte. Waraanii Tigraahii sadaasa bara 2020 jala qabe achiin dubattuu yeroo waraanii jala qabe suni aangoo gadhiisuu barbaadde turte baatii ittaanu. Baatii jechuun muddee bara 2020 Disembarii keessa yeroo sanittuu aangoo gad hin dhiisinii turii taa ilaalii jedheeni nattu sossobate nattu amansiise. Garuu obsi ishii daangaa darbee aangoo gadhiistee jirti jechuudhaani Faisal Roble barreessee jira. Faisal Roble akka inni barreessu kanattu dhimma waraana Tigraahii kanallee hin deeggarre jechuudha. Gara biraatiin ammoo kaampii baqattoota Somaalii ka Itoophiyaa Jijjiga bira jiru paartii Qolaajii jedhamuu fi naannoo san keessattuu rakkoo bishaan dheebuu ka ijoollee fi dubartoota dhaqqabse miidhaa guddaa dhaqqabsisanii wal qabatee naannoo Somaaliitii fi federaalii rakkoo kan akka furan yeroo hedduu gaafatte mootummaan federaalii warra Somaalee ka dheebuudhaan horii isaanii ka dhabsuun dhumate keessattuu ijoollee fi dubartoota miidhamanii dhaqqabuu waan hin barbaanne Filsen guddoo aartee jirtii jedhee akkasittu barreessa. Kana qofa osoo hin taane dubartoota naannoo Tigraahii ka gudeedamanii ka ijjeefamanii ka miidhaman daa'imman kana mootummaa Abiy Ahmed irra ejjannoo addaa qabattee rakkoon sun hin jirti. Gudeeddi waraana Eertiraatiin ka Itoophiyaatiin milishoota Amaaraa faannuun dhugumaanuu geggeeffamee jira jettee sullee saaxilte suniin mootummaa Abiy Ahmediitiin walitti buusee Filsenii kakkana hundaafiyyuu aangoo